Tokko tokko irratti akka dhuunfaatti wajjin haasaa akka turre nan yaadadha. Haa ta'u malee bara kana deebinee bal'inaan wajjin mari'annaa marii geggeessina kan jedhuun beellamannee ture. Garuu beellamni namaa hin ta'u kan waaqaatu ta'a. Baay'ee bara kana silaa beellama keenya irratti waliin argamnee hin haasofna kan jedhee yaadaa ture. Isaan bakka beellamaa hanqatanii addunyaa kanarraa boqachuu isaaniitiin baay'ee gaddaa akka dhuunfaatittis egaa maatii isaatiifis jajjabina haa kennu. Haa ta'u malee haadha warraa isaanii akka caarraa ta'e DC irratti dhiyeenya kana Oosaa irratti wajjin turre bakka adda addaattis bakka irbaata nyaatamuttis waliin nyaanne egaa baay'ee haala gaddisiisaa fi baay'ee qalbii namaa cabsuun haadha warraa isaa argee kana jechuun haati warraa isaa adiidha nama faranjiiti jechuudha. Yeroo seenaa isaanii nutti himtu baay'ee nama gaddisiisa. Haati warraa isaanii tun egaa biyya Eeshiyaa irraa kan dhufte yoo taatu egaa dubartii Arabaa takka ta'u isii fudhatee akka isii bira qobsattee fi mana keessatti akka gabroomsaa turte. Sana booda obbo Boruun bakka isaan hojjetan sanitti akka isiin achitti cunqurfamaa turte arganii booda bakka sanii baasanii akka isiin walaboomtu nama taasisanii ana obbo Boruun eda'oo boruudhaan nama na bilisoomsee nama na walaboomsee nama gabrummaa jalaa na baasee jedhanii wayita isaan dubbatan baay'ee nama gaddisiisa. Egaa kana jechuun lammii biyya birootiifis akka yaaduu fi ilma namaa namummaa isaatiin akka bilisummaa fi mirga walabummaa argatu nama taasisaa turan ta'uu wayita haati warraa isaanii qaamaan qaamatti DC irratti Washington DC irra dheengaddanatti man baay'ee gaddee obbo Boruu dhabuu keenya baay'ee gaddaa jechuu barbaadeeti. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenyaa egaa tamsaasa kallattii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiraa isiniif dabarsaatti jirru akkuma itti fufetti jira. Ammas taphni itti aanu eegalee waan jiruuf kallattii maan gara tapha kanaatti yoo dabarsine maal si fakkaata Usmaan? Haa ta'u gaa ergaa waa'ee obbo Eda'oo Boruu kaafnee waan tokko tokko jechuun ni mala. Egaa taphichi akkuma geggeeffamaa jirutti yoo ta'u tapha jiddumaan osoo taphni geggeeffamu jiddumaadhaan nama bara dheengaddaa waahila keenya Darajjee Daadhii obbo Eda'oo Boruu gaafiif deebii OMN irratti taasise afaan Amaariffaatii fi afaan Oromootiin nama gaafiif deebii taasisanii taasiseetiin obbo Eda'oo Boruu wajjin turtii taasisan. Asii qabannee dhiyaannee haga tokko mee waa'ee obbo Boruu Eda'oo Boruu akkamitti akka yaadatu gaafiif deebii taasifnaa. Jiddumaan ammoo taphichi kan geggeeffamaa jiru egaa Leencaa DCT fi egaa garee kubbaa miilaa kan beekamu Abdii Sabaa Koloraadoo irraa kan dhufedha. Egaa taphichi kun ammaan kana jalqabee jira daqiiqaa muraasa keessaa kan jalqabe egaa taphicha kanaaf akka maamillee ati jettee kun dhufaniiru waan ta'eef kallattii maan isaan dubbisnu laata? Hinta Darajjee Daadhiiti egaa daawwattoota keenya akkuma amma jalqaba isinii kaafnetti obbo Eda'oo Boruu tibbaa dabree irraa jalqabee kan lubbuun darban yoo ta'u reeffi isaanii biyyatti galee sirni awwaalcha isaanii haala midhaagaan Oromiyaa biyya abbaa isaanii keessatti kabajamee jira. Egaa kanuma wal qabatee bara dheengaddaa bara 2016 jechuun adoolessa keessa magaalaa Washington DCtti kora Oosaa irratti waahilli keenya Darajjee Daadhiidha obbo Eda'oo Boruu Amaariffaa fi afaan Oromootiin gaafiif deebii taasisaniin egaa seenaa isaanii irraa gaafa intervii taasisan baay'inaan kan waraabame isin biraan geenye ta'uun ni yaadatama. Egaa mee Darajjeen nu biratti argama. Darajjee mee ati obbo Eda'oo Boruu gaafiif deebii wajjin OMN irratti taasiftee jirta. Isaan har'a nu biraa darbuu isaaniitti maaltu sitti dhagama? Galatoomi Usmaan wanni irraa odoo hin taane OMN lubbusaa darbuu irraa odoo hin taane jalqabumarraa Eda'oo akka ittiin bareeraa hin jalqabuu barbaada. Eda'oo sababni ittiin bareeni waama Oromoo kanaa fi dhimma Oromooti irratti hoo yaadattu taate waggaa 2 dura Asaffaa Caaboo namni jedhamu qabsaa'ota Oromoo hangafootan Oromoo warra qabsoo Oromoo kana jalqaban miidiyaa isaatfaa kan kana irratti maqaa balleessaa ture nam beekaa jedhee waan hamaa dubbataa ture keessattuu Baaroo Tumsaadha irratti gara jabinaan dubbachaa ture. Egaa anis ka'eetan nama kana interview godhee waan manni Oromoodhaan jedhu kana dhagaa jedheen anillee interview godhe Asaffaa Caaboo raadiyoo Finfinnee irratti. Sanaan booda nama deebii Asaffaadhaaf kennu barbaadan ture. Eenyutu Asaffaa Caabootiif deebii kenna jedhee yoon barbaadu hiriyootan maqaa kaasuun barbaadu amma hiriyootan Baaroo Tumsaallee gaafadhee namuyyuu deebii kennuun barbaadu. Yookiin immoo Asaffaa wajjin atakaroon barbaannu Asaffaa Caaboo wajjin atakaroon barbaannu waan jedhutu nagahee jechuudha. Sana booda namni dhabame akkamitti namni nama du'e diffendi gochuu dadhaba akkamiin Oromoon tokko gadi ba'ee waan seenaa kana beeku sirreessuu dadhaba jedheen Jawaar gaafadhee jechuudha. Namni Eda'oo Boruu jedhaniin jira isa gaafadhu naan jedhe eenyunni isa Boruu naan inni nama seenaa Oromoo hunda beeku waan barbaade informationii barbaade isa gaafadhu isa sitti maa hayyeedhee bilbila isaa Eda'oo irraa fudhee Eda'ootti bilbilee Eda'oonis interviewdhaan Asaffaa Caaboo waliin godhe.
akka dhaga'e akkasumas immoo inni immoo kan isaafaa walitti isaafaa irratti illee miidiyaa adda addaa irratti illee haninni waa'ee ilmaan Oromoo kana kaasaa jiru keessattuu Ambaaroo Tumsaa hundumaa dhaga'eera deebii kana kennuuf ani gammachuun natti dhaga'amaa jedhe san booda inni dhuunfaadhaan hin beekaa seenaa isaanii hin beekaa gahee isaan taphatan hunda hin beekaa akkasitti tarreessee dubbatee Asaffaa Caboo eegasii dhimma Oromoo ol jedheen kaasnee jechuudha. Wannoo suni keezii suni ida'oo boruutu cufe. Egaa gaafa sana dura Oromoo meeqatu ida'oo boruu beekaa ani namni baay'ee waan isa beeku natti fakkaatu. Namootuma dhuunfaa hiriyoota isaa firoottan isaa namoota waliin barataniin ala akka amma Oromoon isa beeku kanatti sanaan dura Oromoon ida'oo boruun beeku. Egaa jumaan bal'inaan immoo saatalaayitii fayyadamuudhaan bara darbee osaa irratti ida'oo boruu bal'inaan immoo uummanni Oromoo akka baruu ta'ame intarviyu godhee jechuudha. OMN irratti jechuudha. Dhugaadha. OMN irratti bara darbee afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin saatalaayitii fayyadamuudhaan intarviyu goone sana immoo uummanni Oromoo bal'aan keessattuu kan biyya jiru ida'oo boruu gaafa kana baree jechuudha. Egaa amma gaafii keettan isa dhumaattan deemaa du'a isaatti maaltu sitti dhaga'ame jechuudha baay'een gadda. Ida'oon du'ee miti jiraan isaallee na gaddisiisa. Maaliif jennaan ida'oon fira isaatiif hin taane ofii isaatii hin taane Oromoodhaaf jiraate seenaa isaa duuba deebitee ilaalte jechuudha. Gaafa baraturraa ka'ee gaafa baqatee mana hidhaa jiru gaafa mana jirullee dabalatee gaafa baqatee biyya Raashiyaadhaa fi Yurooppii keessa jiru ta'ee gaafa Ameerikaa jiru kanallee Oromoodhaaf jiraate. Akkamitti yoo naan jette baqattoota Oromoo kan Keeniyaadhaa dhufan, Ijiptii dhufan, isteeta sana kan qubatan mana murtii geessuudhaan, mana sooshaal servisii geessuudhaan, mana yaalaa geessuudhaan, ida'oon guyyaa guyyaadhaan yoo itti bilbilu ijoollee tokkotu Ijiptirraa dhufe isaanan gargaaraa jira. Ijoollee tokkotu Keeniyaarraa dhufe isaanan gargaaraa jira. Gaaf tokko odoo ofii hin jiraatin lubbuu isaan darbe. Kanaafuu odoo jiruyyuu na gaddisiisaa ture. Amma duudhaan immaan haga har'aatitti namni lubbuun darbe hamma ida'oo boruu namarra hin jiru. Istiin natti dhaga'amaa jechuudha. Mee asumarratti gabaabuma akkasii gaafachuu barbaadu yeroo bara dheengaddaa jechuudha gaafa OMN irratti obbo Ida'oo Boruu gaafiif deebii taasiftee fi jechi inni dhumaa ati itti yaadattuu fi jechi inni jedhee addunyaa kanarraa darbee wanni ati itti yeroo hundaa yaadattu maali? Waa lamaan jecha baay'eedha. Ida'oo waan baay'ee dubbate waan baay'ee saasofne wanni ida'oon haa ta'e hundiyyuu waan lafa buutu hin jiru. Waa tokko waa lama haa jedhu tokko warra harkaan kennee harka dhabe jedhamnee beekamnaa jedhe. Maal jechuudha? Maal jechuudha jechuun warra harkaan kennee harka dhabe jechuun abaaba akaakayyuun yookiin akaakileen isaa Minilik mo'atee tooyi gaafa Oromoonni kun firoottan isaanii hin baqatan kun gara Arsii gara Baalee fi akkasuma gara Kibbaa kanatti gadi yoo baqatan akaakayyuun isaan loon baay'ee waan qabuu fi baqachuu hin barbaanne achumatti gabbaree bulee jechuudha. Gaafa gabbaru sana egaa arraba gabbaruun baqachuullee wayya hoo dandeeche lolta hoo dadhabdee hin baqatta malee isa dhumaati gabbaruun jechuudha. Isa gaafa gabbaru san afaan Amaaraa wallaala. Arbaa kuntaal fidii kuntaal 40 afaan Amaariffaa afaan Oromootiin arbaa kuntaalii sana inni hin beekne arbaa sana hammumatti dhaga'ame fide hin hir'ise. Afaan Amaaraatiin qalaaxee goddelee akaaluu igollaal kan jedhu seeratu jira. Namni seera nugusni murteesse sana gibira galchu sana hir'ise qaama isaatu irraa hir'ataa jechuudha. Sana waa hunda fiduurraa horiirraa baararraa midhaanirraa hundumarraayyuu lama lamatu hir'ata. Jaarsi beekaniiti miti an hir'isan afaan wallaalaniiti. Kanaafi lama lama hir'annaan waan nugusni jedhe hir'ise maaltu irraa muratu jennaan harki isaa irraa hamuramuu jedhame. Akaakileen isaa kun wali dhifama naa godhaa yookiin akaakayyoo yookiin akaakileedha. Egaa maaltu ta'e harka irraa muranii jechuudha. Maaliif achumaan uummanni maal jedheeni uummanni Oromoo sitti mammaaka maqaa sitti baasa. Maal jedhaniini midhaan kennuu dhaqa jaarsi beeke. Warra harkaan kenne harka dhabee kan jedhaman warri ida'oo kanaafi. Inni lammaffaan inni jecha jedhe keessatti Itoophiyaan Oromoodhaa hin taane akka badduun barbaadaadha. Nuurumaa ida'oon paartiidhaa miti kan inni barbaadu. Amantiidhaa miti kan inni barbaadu. Hundumaa bu'aan Oromoo haa dursu nama jedhudha.
Itoophiyaan Oromoodha taate hin taane haa baddu jedhe kanaan isa yaadadha. Iticha asirratti wanti ati gaafattu jira waa'ee obbo Edoo Booruu boqachuu isaaniitiin wal qabatee. Tarii egaa ati nama kana argatteetta keessumaa qorannoo taasisteen tarii dhimma kanatti dhimma baatee yeroo adda addaa Oromoon hayyoota, beektota, manguddoota, namoota beekumsa gahaa qaban suuqaa qaba. Isaan kana bira ga'uu irratti miidiyaan maal gochuu qaba jettee dhaamta carraa kanatti fayyadamtee maaliif ammati argannoo keedhaanii rikamendeeshinii namaadhaan bira geessee dubbisteetta guddaa galatoominsi jedha siinillee asumaan haa ta'u tarii namoota osoo waa'ee Oromoo waan baay'ee dubbachuu danda'anii himuu danda'anii gara miidiyaatti hin baane haala kamiin argachuun danda'ama isa kanarratti maal gorsita koominiitiin illee gahee isaa akka taphatu miidiyaan qoftatoo hin taane isa kanarratti maal dhaamtaati? Galatoomi maaltu jira seetee uummanni Oromoo hundumtuu gahee isaa taphachuu qaba. Dhaabarraa kaanirraa miidiyaarraa duwwaa eeguu danda'an hundumtuu gahee isaa taphachuu qaba. Otoo Jawaar ida'oo natti himne ta'e tarii carraan argadhu ta'uu mala nama kanaan wal baruudhaaf jechuudha. Nama kana dhabuun an akka nama dhuunfatitti baay'ee na hir'isaa ture. Oromoos baay'ee hir'isaa ture. So informationii walii kennanii hayyuu ofii xiqqeessuu otoo hin taane akka vaaliyuu qabu akka gatii qabu beekanii ollaan illee sitti himee hiriyaan illee sitti himee wal si barsiisee miidiyaan kun advaanteejii argataa jechuudha tokko jedhe. Isaan wal himuu qaban. Lammaffaa hiriyoota ofii himuu qaban maanguddootumti kun. Tokkoffaa maanguddoonni keenya ofii isaanii dubbachuu qaban. Lammaffaa hiriyoota isaaniillee rikoomandi gochuu qaban himuu qabanii jechuudha. Nullee immoo warra miidiyaas ta'e dargaggeeyyii ijoolleen ammaa kuni maanguddoota kana qalbiidhaan ilaaluu qabna. Ani ida'oo hin jedheen bara darbe waan osaarratti argu ida'oo Kaalifoorniyaadhaa sa'a 6 sa'a 7 deemee kanan dhufee fi suma arguufan dhufee hin jedheen dhuguma ajaa'iba natti ta'e wal beellamneetuma osaatti wal agarree jechuudha. Waanumanni haasa'u kun namni garraamiin kun eessuma ture kan jedhuufini ka'ee Kaalifoorniyaa deemee diisitti isaa wal agarree jechuudha. Suuraan amma sooshaal miidiyaa sarkuleet godhe kun suuraan ani waggaa sana kaase. Sana dura amma ambiraa hodhe hammana isaatii bahe malee sooshaal miidiyaa yookiin immoo miidiyaa biraati irratti suuraan isaallee hin kaane. So miidiyaan maanguddoota kana hubachuu qabu. Maanguddoonni kun seenaa qabu hundi isaaniitu. Maanguddoonnis ollaanis firris rikoomandi wal godhee carraa nuu kennuu qaban nutti himuu qaban. Amma maanguddoon tokko achirra dhaabbata achirra jiru egaa ganama maanguddoo sana achi laala. Maanguddoon suni ganama 10 AM as jiran ammallee as jiran itti goreetan dubbise maaf guyyaa guutuu as ooltanii hin jedheen. Ispoortii kana jalqabarraa ka'e natu hundeessee. Obbo Maamaa Margoo jedhamu Siyaatil irraa dhufan. Natu hundeessee jedha. Kanaafanas ta'a. Ijoollee taphattuun irra tasiisnes hin jirtu isaan malee anachi taa'ee ilaalu. Kophaa isaanii taa'anii ilaalan jaartii isaanii waliin. Kanaafuu maanguddoota kana akkasii kana nusi atteenshiiniitti kenninee ilaaluu qabna. Isaanillee wal barsiisuu qabu. Seenaa isaanii duwwaa waliin odoo hin taane eenyu waliin turtan yeroo sana eenyu sun wajjin ture. Abalu hoo jedhan isaan eenyu tura mee isaan nu barsiisa. Amma ida'oo wanni ittiin galateeffadhu seenaa Magarsaa Barii duraan miidiyaa irra hin turre elektirooniksii yuutuubii kanarra hin turre Abboomaa Mitikuu Muhee Abdoo eenyu jedhe kun hundumtuu kan yuutuubii irra jiru maqaa ida'oo boruuti. Namoonni kunis nama kana hin beekan kun waliin baratan hiriyaadha isaanis himuu qaban waa'ee warra kanaa isaan already du'aniiru hin jirani namni jiru isaan yaadachuu qaban jedhani. Haa ta'u tarii itti fufee kan si gaafadhu yoo jiraate keessumaa qabxiilee hedduudha kanatti kaastee keessumaa waan ati dubbatte kun nuuf akka gaazexeessitootaatti galteedha guddaa galatoome. Si'a tokko namoonni seenaa hojjetanii waan gaarii hojjetanii osoo jiranii keessumaa bara kana yoo ilaalle marsaalee hawaasummaa irratti yogguu isaan abaaraman yookiis arrabsaman argina. Fakkeenyaaf namoota umurii koof umurii keerra jiranitoo namoota gidiraa fi rakkina oromummaadhaan aarsaa hedduu kaffalan yogguu isaan haamilee isaaniitti wannoo jedhan tokko argina. Isa kanarratti ati maal gorsita? Tarii otoo obbo Ida'oon akkas baanii waan goonete waan biraatu haasa'ama ture. Isa kanaadhaan maal gorsita tarii dhaloonni kuni warra darberraa baratee kan isaan dogongoran immoo fooyyessee waan cimaa hojjechuu osoo qabu yogguu isaan abaaranii yogguu barreessanii yogguu sooshaal miidiyaa kanaan baanii too dubbatan argina. Isa kanarratti tarii ati maal gorsita? Ani gorsu dogongorumtu jiran jedhu maaliif jennaan yeroo sanatti wanni hamma dogongora nutti fakkaatu kana kuni waggaa 50 dura waggaa 30 dura waggaa 40 dura sirrii ture ta'uu ni mala. Ilaalchi yeroo sana haalli addunyaan kun itti jirtu wanni itti fuulduratti nan dursa jettee ati ittiin hojjechuu dandeessu akka ammaa kanaan tokkoo miti. So ammarra teenyee
waggaa 30 dura odoo nuyi jechuun anillee dhaladhe warri hin dhalatin hin jira. As teenyee taajjabuun nama dhiba. Yeroo sun maal fakkaata? Bara Haayile Sillaasee keessa teessee Oromoo maal yaadaa ture? Bara Dargii keessa Oromoo maal yaadaa ture? Bara kana immoo maal yaadaa ture? Handarbeef isaan komachuu otoo hin taane nu oo maal goone amma of jechuu qabna. Kanaafuu maanguddoonni kun seenaa qabu, seenaan hon jiraanne fuuldurri hin jiraatu. Maanguddoonni kun waan fedhan Dargii saataan mootummaa nugusaa keessa saa turan seenaa qaban. Isaan bileema odoo isaan gochuu odoo hin taane waan isaan hojjetan whatever it is harkaa fuudhuun barbaachisaadha. Amma nama qabsaa tokko hooggana tokko har'a yoo jenne miidiyaa irratti xiqqeessinu gaaf tokko maal jedhu laata? Taa'anii maal jedhu laata maanguddoonni kun? Gaafa mana hidhaa keessa turan dubbii Oromootiif jedhanii mana hidhaa keessa turan sana yaadatanii maal jedhu laata? Har'a yoo an biraa jennuun kan duubatti deebisanii waggaa 30 waggaa 40 dura waggaa garafaman sana isa yaadatanii maal jedhu laatan jedha. Kanaafuu isaanis madeessuu hin qabnu whatever it is hojjetaniiru hamma beekan. Hir'atee miti nuti hojjechuu qabu malee handarbeef isaan komachuu hin qabnu jedhan. Baay'isee atis karaarraa dhufte haa ta'u garuu si'a tokko tarii obbo Ida'oo gaafa dubbisaa turte obbo Ida'oo maatiin isaanii jireenyi maatii isaanii maal fakkaata sabni isaan fuudhan saba biraa ta'uu atumtunuu kaasteetta nama Eeshiyaa akka taate kaasteetta haa ta'u daa'imman ijoollee qabu tarii obbo Ida'oon immoo wayita qabsoon Oromoo gara sadarkaa gaariitti fooyya'ee jiru kana amma xiqqoo ishee gara boqonnaa dhumaarra ga'eera jedhamee yaadamutti haa ta'u lubbuun baay'een badeeraa qabeenyaa hedduun barbadaa'eera gaaffii tokkoon qabu namoonni hedduunis aarsaa kaffalaa jiru mana hidhaa keessatti kanneen akka Addisuufaa yoo fudhanne kanneen akka Gurmeessaafaa kanneen akka Dajaneefaa kanneen akka Barsiisaa Baqqalaafaa kanneen akka Dooktar Maraafee Oromoon kumaatamni mana hidhaa keessa jira. Hawwiin isaanii maal ture tarii gaaffii lama si gaafadhe jechuun maal hawwu jechuun bilisummaa Oromoo kana otoo akkas ta'e xumura argata jedhanii yoo dhuunfaatti sitti mali yoo ta'e hawwii akkamii qabu ture namni har'a addunyaarraa darbanii seenaa isaanii leellifamaatti jiru kun. Ida'oo waa'ee maatii isaa reefuma walitti dhufanii ishee Eeshiyaa kanan akkanatti himetti yeruma gabaabaa sababa ta'ee walitti dhufanii so ishiin dhalan qabdu intala Leensaa jedhamtu hin qabaa an Oromoo irraa dhalatte afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaa duwwaa kan dandeechu kanarraa kanaaf hin qabu maaliif jennaan hiree hin arganne mana hidhaa ture hin baqatee jireenya stabil ta'e hin qabaanne mana ijaarranne jiruuf jireenya Oromoon ijaarratu kana hin goone Oromoof jiraate namni Oromoof jiraate of hin ijaaru. Ida'oon haala sanaani obboleeyyan isaa akkuma miidiyaa irratti agartan kana biyya hin jiru firoottan gosa baay'ee nama qabudha. Oromoo keessatti warra gosa bal'aa qaban keessa isaanii haa Finfinnee irra buqqa'an malee. Inni biraa gaafiin inni lammataa ati na gaafatte hawwiin Oromoo hawwiin Ida'oo Itoophiyaan badu Oromoon ijaarramudha. Oromiyaan ijaarramudha hawwiin isaa. Ammoo wanni Ida'oo kan na ajaa'ibu Daawud Ibsaatiin michuudha. Maali nan beeka? Maqaa Daawud handuriin waama waa haasa'u. Nagaasoo Gidaadaatiin michuudha. Ana biratti walii bilbilan kanaa nan beeka. Mararaa Guddinaatiin michuudha. Kuni maal agarsiisa? Ilmaan Oromoo ija tokkoon laaluu. Jarreen sadeen kun paartiin isaanii gargar ilaalchi isaanii gargar garuu sadeen isaaniitu Ida'oodhaaf ilaalcha tokko qabu maaliif jennaan Ida'oon Oromummaa keetti amana malee ati amantaa kana ati paartii kana maal odheesi addaas hin qoodu Oromoon hundumtu ilaalcha akkasii odoo qabaate tokkummaa keenya bareedaa jechuudha ilaalchi mootummaa siyaasa keenya asiin deemuu qabna asiin geenuu qabna akkuma jirutti ta'e akka Oromootitti immoo ilaalcha tokko walii qabaachuun hiriyummaa fi firoomummaan keenya cimuun Oromummaa tokkummaa cimsuudhaaf baay'ee nu barbaachisa. Bilisummaa kaayyoon Ida'oo akkatti inni haasa'aa ture. Bilisummaa tokkummaa kana wanni inni hawwu. Oromoonis kanatti fufuu qaba. Kuni wanni maanguddoo sanarraa Ida'oo baruurra wanna baratamudha. Ija Oromoo hundumaa ija tokkoon laalu. Kanaaf namni isa jaalata. Paartiin qabu ganda hin qabu. Amantaan qabu. Walumaa galatti Oromiyaan biyya isaati. Biyya kee biyyuma atiitti dhalatte si caalaa beekan. Ganda atiitti dhalatte si caalaa beeka. Maaliif jennaan hundumtuu kiyya jedheet jiruuf jireenya isaa guutuu qorate. Han isaati dhuguma namni isa dhoowwaru hin jiru.
kana jechuudha. Haa ta'u egaa isa kanarraa maal hubachuu dandeenyaaf Usmaan egaa akkuma inni nuuf ibsetti keessumaa obbo Ida'oon bara jiraatan keessatti amantiidhaan ilaalchaan akkasuma immoo ilaalcha siyaasaa qabduun osoo nama hin qoodiin bakka dhalootaan osoo wal hin qoodiin nama tokkummaa oromummaatti amananiidha jechuudha egaa obbo Ida'oo irraa maal barannaa obbo Ida'oon haalonni rakkisaan wayita turanitti illee sana hundumaa keessatti waa'ee oromummaaf dursa kennuu jechuudha egaa isa kanatti otoo aggaamaniiti kan isaan addunyaa kanarraa darbanii egaa har'as jaarraan har'a jiru keessatti keessumaa yogguu qabsoon oromoo gara boqonnaa gaariirra ga'eera jira jennu keessatti yogguu kanatti oromiyaaf wanti barbaachisu jaarmiyaaleen siyaasaa kamaa jiraatanii amantaan barbaade haa jiraatu ilaalchi barbaade haa jiraatu kana hundumaa keessatti maaltu barbaachisa jechuudha tokkummaa jechuudha tokkummaan yoo baay'ate sun gara milkiitti nu geessisa jirudha tarii ani gaaffiin isaaf qabu xumureera tarii gaaffiin gara dhumaarratti si qaabadhu yoo jiraate dhaloonni obbo Ida'oo irraa ati gaaffiif deebii taasisuu bira dabartee akka maatiitti itti hiiqxeetta. Inni kun immoo waan gaariidha. Namoota guyyaa tokko dubbisne isa booda nama dubbisne sana dagachuun waan biraadha. Yeroo adda addaa nu mudata sabateedhaaf. Mee tarii gara dhumaarratti ati maal dhaamta? Usmaan yoo gaaffii gaafatte si gaafachuu danda'a. Ani gara dhumaarratti dhaloonni har'a jiru keessumaa dhaloota qubee kan jennu kuni warri umuriidhaan bubbulanis obbo Ida'oo booruu kanarra addunyaa kanarraa darbanirra maal baranna? Maal isin gorsitaati? Dhaloonni amma jirus ta'ee dhaloonni hiriyoonni Ida'oo kan irraa hubatanii anan malee highly recommend godhu seenaa qaba hundumtu kara deemumta siifachi yaa'u kun hundumtu seenaa qaba seenaa ofii share gochuu qaba namni sanarraa waa baay'ee barata fakkii yoo fudhatte immoo Ida'oo boruurraa uummanni kun hunduu maaf jaalate seenaa waan irraa barataniif namni hundumtuu seenaa qaba seenaa isaanii himuu qaban maaliif jennaani otoo kitaabni population keenya miliyoona 40 warri Amaaraa miliyoona walakkaa keenya iyyuu hin taatu baayogiraafii namoota isaanii laayibrarii kumaantamnuu hin danda'u maaliif seenaa walii barreessan qeesiidha dabtaraadha maaloodha alaqaantinaadha seenaa walii barreessan keenyas walii barreessuu qabna isa dubbisuu qabna ni dabtara gandamaa dubbisna seenaa nama keenya irraa barreessuu qabna amma Ida'oo boruu barreessan Oromoo tokko bira taa'ee odoo rikoordi godhee taa'e seenaa meeqatu irraa barreeffamaa ture kanaafuu namni keenya seenaa ofii dubbachuu qaba hundumtuu seenaa qaban seenaa bareedaa qaban seenaa nama beekaniitis immoo ani hoonsi beeka seenaa kee himuu nan danda'a namni dhaloonni irraa barata dhaloonni ammaallee itti cimuu qaba waan tokko wanni hin daganne Ida'oon dhaloota ammaa kana baay'ee jaalata ittiin boona baay'ee odoon amma dhaladhee gaafa naan jedhatu jira iduun yeroo keessan kana dhaladhee raadhe odoon dhaloota qubee kana ta'ee raadhe ka jedhe Oromoo protestii darbe sanatti gammachuu baay'ee qabaayu ilmaan Oromoo dhumanis irree Oromoo agarsiisaniiru baay'een itti gammada jedhee gammachuu guddaa qabaa tureyyuu dhaloonni ammaa tokkummaadhaan itti hafuufu maanguddoon keenya kun umuriinis deeme ammaan tana reefuma isaaniitu galaa jira dargaggeenya Oromoo kaayyoo isaanii galmaan ga'uu qabu ciniinnachuu qabu jedhani galatoo miticha Darajeetis hedduu galatoomii egaa abdii fi imaanaa obbo Ida'oo boruu dhaamanii dhalootatti dabarsanii bira godaanan akka galma ga'uu fi hawwiin isaaniitis akka dhugoomu abdii qabnaa bakka jiranitti firoottanii fi maatii isaaniitiif obsaaf jajjabinna hawwinaarra deebuudhaan obbo boruuf biyyoon isaanitti salphattu siifis akka hiriyyas ta'e akka abbaatti akka nama walitti dhiyeenya qabuttis obbo Ida'oo boruu bira dhabuu keetitti obsaaf jajjabinna siif hawwinaa hundi keenya obsaaf jajjabinna waliif hawwinaa egaa galatoomii ulfaadhu Daraje. Galatooma hiree kana kennu keessatti. Thank you. Ayyan daawwattoota keenya egaa tamsaasni kallattii isiniif darbaa jiru akkuma itti fufetti jira egaa kan nuyi argamnu as Minneapolis St. Paul kutaa bulchiinsa Minnesota kan taate biyya Ameerikaatti bakka wal dorgommiin ispoortii kaabaa Ameerikaa yookiis Osfaanaan Oromo Sport Federation of North American itti gaggeeffamu irratti kan nuyi qooda fudhachaa jirru gareen taphachaa jiran nagammaatarii qabxii isaanii dhageesse haasaarra ture. Akka hubannutti qabxii nagammaatti 0-0 dha leenca DC magaalaa Washington DC irraa ka dhufee fi abdii sabaa Colorado Denver Colorado irraa ka dhufee wal dorgommii cimatu garee kana lamaan jidduutti gaggeeffamaa jira gammaatti 0-0 ta'uudha ka hubachaa jiru. Haa ta'u gidduudhaan tarii daawwattoota keenya gara tapha kanaatti isaan naannessinee boodatti deebinuu laata Usmaan. Hin ta'a garuu kan achi dura kan hubachiifnu egaa bara kana Osfaanaan yookaan Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromoo Ameerikaa kaabaa waggaa 22ffaa akka ta'edha kan hubachaa jirru haa ta'u malee bara kana taphni yookaan gareen irratti hirmaatan guutummaa addunyaarraa garee 26
gareen 24 Ameerikaa qofa keessaa yoo ta'u gareen lama ammoo Kanaadaarraa jechuudha. Sunis Torontoo fi Kalgarii Kanaadaarraa yoo argaman bara kana ammoo Awustiraaliyaan akka carraa ta'ee hirmaachuu hin dandeenye. Taphni bara kana Osfaanaan silaa dirree kubbaa Minisootaa keessatti osoo hin taane magaalaa Waashingten DC ture. Haa ta'u malee haala garaagaraatiin bara kana asitti jijjiiramee jira. Egaa kabara itti aanu eessa ta'an ammoo warra boordii Osfaanaa gaafannaa jechuudha. Kanaaf egaa boqonnaa booda walitti deebinaa. Egaa turtiin keessan wajjin haa ta'u gara taphaatti kallattimaan isin dabarsinaa. Tamsaasni kun OMN irraa kallattiidhaan kan isiniif darbaa jiru. Turtiin keessan dhufaan haa ta'u. Galatooma. Durube Lagos. Kalau kita dah kita kena survei lakos berbeda dia kan lakos afur, lakos sudah pokok, ini sudah pokok kan lakos afur kita dan pokok sudah ada di dalam. Mana macam? Ini makro ini kena. Survei lakos sudah pokok sudah ada di dalam. Baru kita bas darbar ka lekin लेकिन इसी लाख तो कुछ हमको बड़े ना कैसे करेंगे ऊपर लेकिन अमर लाख तो सबको ऊपर तेरे नाम गोली में दिखेगा लाख तो सबको Nah, aku juga sudah dari yang goli begitu sudah berada menurutku itu Euro Almaty Abdi Sabah Colorado di Lake Divi di kedua grup dua ya tahu dari Jamalati Pokok buana pokok kamuana radio tu kasih misalnya ul medalada Abdi Sabah kuada begitu lakon Abdi Sabah kuban Abdi Sabah Divis kepada yang berfungsi di divis
Jauh terkena terhadap edisi lakon tersebut oleh adalah oleh merupakan देखिए तकरीबन करना गल करना उत्साह रखा उपाय आपको 415 स्ट्रेट मोर पेंसिल माइल करने सके जाता है नीला नीले नीले देखो ये रोड आने कहाँ सगली में वो लगता है राह जो कभी वो लगता है डॉलर किलो का साथ करते हैं ये तो जितना हम आपको साथ जैसे कि करते हुए फिर पार्टी में किसी के लाभ में ये रोड आने जब कभी कहाँ सगली किनार रहा करने के बाद जब कोई कहाँ सगली किनार रहा वो जब तक डॉलर किलो का साथ करते हैं आपको सुना आईडी तो बच्चे का वर्ड भी करते हैं डॉलर जब ओहान से सही कभी का होते तो कोई ना अच्छा इसी जगह Di sekolah tersebut di bawah sudah lakukan di bawah Jauh tu terkena kami yang mangkena gigi pemajro lenca GCP Abdi Sabah Colorado dan lenca disin ufanni isa lenca disin di mayo tau Abdi Sabah Colorado da ufata adida ufanna adida kan tabaca juru Abdi Sabah Colorado rayo tau ufata di mana mau kan tabaca juru lenca DC jechuun magala Washington DC irraa kan argaman jechuudha egaa taphichi kun marsaa duraati agammaatti hundi isaanii 0-0 dha kan galchan jiru kanaaf egaa taphni kun kallattiidhaan kan geggeeffamaa jiru asii dirree kubbaa miilaa James Griffin Stadium jedhamu kan magaalaa St. Paul kutaa bulchiinsaa Minnesota keessatti argamudha. Osfaanaan bara kana garee 26 hirmaachisee wal dorgommii kubbaa miilaa geggeessisaa jira. Egaa bara kana garee 24 kutaa bulchiinsa Ameerikaa jechuun kutaalee bulchiinsa Ameerikaa 50 irraa kan argaman yoo ta'u garee lama ammoo Kalgaarii Kanaadaa fi akkasumas Oromiyaa Torontoo biyya Kanaadaa irraa kan argaman ta'udha. Akka carraa ta'e ammoo gareen Austraaliyaa irraa barana ittiin hirmaanne sababni isaa hin beekamne. Egaa kana fakkaata jechuudha. Bara kana taphichi haala gaariin geggeeffamaa jira. Kana irratti ammoo asii istiidiyoo kana keessatti as magaalaa St. Paul Central High School James Griffin Stadium jedhamu kana keessatti kan geggeeffamaa jiru. Meeshaaleen aadaa adda addaa gurguramaa jira. Bakka hundatti CD'n, viidiyoo, sirboonnii fi kan kana fakkaatan kan aadaa Oromoo calaqqisan marti geggeeffamaa jiru gurguramaa jiru jechuudha. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Ameerikaa irraa biyyoota garaagaraa irraa kan dhufanii fi akkasumas biyyoota Awurooppaa irraa fi akkasumas Kanaadaa irraa kan dhufan asitti argamu. Kanaan alatti ammoo ogeeyyonni fayyaa Oromoodha yookaan doktoroonni Oromoo namoota kubbaa irratti tapha irratti miidhaman yaaluudhaaf tolaan asitti argamu. Kun haarawaa kan taane beekamaadha. Baraarraa baratti kan isaan tajaajila kana waldhaansa fayyaa kana karaa tolaa ta'een kennaa jiran jechuudha. Egaa taphichi kallattiidhaan geggeeffamaa kan jiru Abdii Sabaa fi Leenca DCT taphichi gara
boqonnatti dhiyaateera fakkaata. Egaa taphni marsaa duraatii hagamatti galiin walitti galchan hin jiru 0-0 jechuudha. Turtiin keessan OMN waliin haa ta'u. Galgala kana kopi bashannanaa qophaa'eera. Kopi bashannanaa isa Osfaanaadhaan qophaa'e. Galiin isa Osfaanaadhaan kan ta'u weellistoota bebbeekamoo weellistoota Oromootiin kan qophaa'e. Akka Muktaar Adeeroo weellisaa beekamaa akkasumas Adnaan Muhammad Taasiraan Muhammad Sheeshaa fi kana fakkaatan weellistoonni hedduun kan irratti argaman galgala kanatti bashannansiisaa buluuf qophii jiru. Naannoon yookaan teessoon afur tokko shan Pascal Street North Temple afura maayila kan fagaatu naannoo kanarraa akkasuma sagantaan keessaa sa'a 9 fi cinaatti kan banamu yoo ta'u 9 cinaarraa hamma 10 cinaatti warri seene doolaara 20 qofaan seene 20 qofa sa'a 10 cinaarraa jalqabee doolaara 30 gatii dhaabbataa isaatti waan ta'uuf taphattoonni ID argan yookiin players ID warri argan doolaara 20 qofaan keessanii akkasuma VIP package warri argan bilaashitooti jechaadha. VIP package ofirraa qabu sirban paarkingii gatii keessaa akkasumas faayidaa guyyaa sadaan kan jedhu package guutuu qabu VIP bilaashaa qaaqabayyuu seenu dandeessu. Paarkingii isin jalaa kan jiruun sa'a 9 cinaarra jalqabanii gidduu isaan 10 cinaatti yoo ibsu paarkingii isin jalaan guutamu tooftoon isin jalaan qabamu atattamaan akka carraa kana irra fayyadattanii akka yeroodhaan iddoo keessa qabattan isin hin jennaan galgala bashannanaa gaarii isaa ta'uu jedha Osfaanaa. farda gurraacha gamarraka jisanii ani suma famale osoo wal beenyu walnu wallachisanii osoo wal beenyu walnu wallachisanii ani suma famale maratoni kanchi asmo ofa maratoni kanchi asmo ani suma
guddaala gawaa biyyooti yaa odaa guddaala gawaa biyyoo addaan nu fageessinu maalo yaa ayyaana yoo abbaa biyyoo qotiyyoon qotee qoteeti itti booda leeloo hadoomite atumtii anaaf tahin maalo kan cinaacha kooti saloomte oomaraaf si filatee namunda keessaa si abdatee akkamiin tayaa si dhamnaanii akkumaan dhumbaasu rabbiini jiru oomaraaf si filatee namunda keessaa si abdatee akkamiin tayaa si dhamnaanii akkumaan dhumbaasu rabbiini. Anisuma famale farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii anisuma famale osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii anisuma famale maratoni kaachi asnoo maratoni kaachi asnoo anisuma famale wala fakkaate nuti isiini kufa wala fakkaate nuti isiini kufa. Namni laga fiiteeti cinaacha lamaanii dafee bulu hojii of eeggatu maanu laga yoomiyyuu namaa tolu kufaa fi darbaa isaanii sorruu baraabaraanii dammaqii xixiqqaan lootoo taanuu waan isaanii abbaatu tuubee kutu baasa qotee mana ofiitti ijaara har'arraa kan lootoo battaanaa baarayyuu beeluu guddaadha abbaatu tuubee kutu baasa qotee mana ofiitti ijaara har'arraa kan lootoo battaanaa baarayyuu beeluu guddaadha abbaatu tuubee kutu baasa qotee mana ofiitti ijaara har'arraa kan lootoo battaanaa baarayyuu beeluu gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii. sirba haaraa baasee asitti gabaa irratti oolcheeraa jiruu ni gabaasee fiidii isaa asirree faana keessatti naannessanii gurguraaru akkasuma naannoo dunkaana faanaa sanitti argama namni barbaadan guddinaaf dhaabbachuu na barbaadan dirree bakkee dunkaana faanaa jedhu san bira dhaqanii fiidii isaa bisachuudhaan garii ni gabaasee bira akka dhaabbatanii isinii jenna isaanis namni isa bira dhaabbachuu barbaadan yoo jiraatan garii ni gabaasee yeroo ammaa idee asli kita waan argamuuf isaanis namni barbaadan arguu dandeessu akkasuma fiidii isaa kan irraa bituudhaan akka bira dhaabbatanii isinii jenna maqaa isaaniitiin isin gaafata galatooma.
lakukan saja sudah boleh, lakukan saja yang kedisi merojan tanah, lakukan saja kali ke tanah bersama Nazarati, mereka di sini. Hah?